Egaan guyyaa har'aa jechuudha sharafa maallaqa Itoophiyaatti karaa baankii fi karaa gabaa gurraachaa isinii qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Biyyootan kana keessatti immoo biyyoota kanneen akka Gibsii paawundii, Swiss firankii, Saawudii riyaal, Dubaay dirham, Yemenii riyaal, Turkii riilee, Chaayinaa yuwaan, Joordaan diinaar, Bahriin diinaar, Kuweet diinaar, Kaatar riyaal, Omaan riyaal, Awustiraaliyaan doolaar, Kanaadaa doolaar, paawundii, Yuuroo fi Ameerikaan doolaariidha jechuudha. Egaa kana keessatti waan isinitti ergattan isintu beeka, ani karaa lama jechuudha. Kanaan isiniif himu sharafni meeqarra akka jiru karaa namoonni karaa gabaa gurraachaa ergantantu jira, namoonni immoo karaa baankii kallattiidhaan ergattantu jira. Akkasinii mijatu isintu beeka. Garuu sharafni immoo guyyaa har'aa kanatti meeqarra akka jiru waliin ilaalla jechuudha. Na of kolchaa yeroo xiqqoodhaaf isinirraa tureen jira. Yooyyaa harka fuunee jaallatamtoota, kabajamtoota, maamiloota chaanaala kiyyaa nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkasumallee obboloota koo amantaa biraa taatan nagaan lafa jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Egaa isinirraa tureetiin jira sababa waayifaayi dhabeen jechuudha. Egaa ayyaana kanaa fi araboonni bakka adda addaa deemu sanumaaf iddoo adda addaa ijaa deemneef iddoo sana viidiyoo hojjechuu hin dandeenye isinirraa tureetiin jira. Namoonni baay'een keessan maal taanaan viidiyoo tonuun dalagiin turte kan jettan faatu jira jechuudha. So na of kolchaa isiniin jechuun barbaada. Akkasumallee namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe, share, like godhaa isiniin jedha. Warreen na jajjabeessitan immoo like godhaa, ammallee galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Egaa akkuma beekamu jechuudha. Sharafni amma biyyoota kamirraallee baay'ee gadi qannaseetiin jira jechuudha. Baay'ee tokko gadi bu'eetiin jira. Sababii isaa egaa hin beeku maaliif akka ta'e jechuudha. Oliin kaane takka ol ka'uu didee jechuudha. Sharafni karaa baankii moor homaan jedhu, karaa gabaa gurraachaa garuu sharafni baay'ee gadi bu'ee jira biyyoota kamillee jechuudha. Egaa guyyaa har'aa Swiss firankii irraa isinii ka'a jechuudha. Tokkoffaa irratti Swiss firankiin tokko karaa baankiitiin 62.33 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 129.84 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Chaayinaa yuwaaniidha. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa baankii 7.42 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 15.20 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa baankii 1.80 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 3.0 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Yemen riyaaliidha. Yemenii riyaalii tokko 0.24 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaatiin 0.30 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Suudiin kiraaniidha. Suudiin kiraaniin tokko karaa baankii 5.54 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 10.20 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Gibsii paawundiidha. Gibsii paawundiin tokko karaa baankii 1.29 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 2.30 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Joordaan diinaariidha. Joordaan diinaariin tokko karaa baankii 82.4 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 162.76 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Bahriin diinaariidha. Bahriin diinaarii tokko karaa baankii 153.0 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 304.84 oolee jira. Inni itti aanu Kuweet diinaariidha. Kuweet diinaarri tokko karaa baankii 77.97 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 179.9 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kwaatar riyaaliidha. Kwaatar riyaalli tokko karaa baankii 15.80 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa
soddoma tuqaa sagaltamaan oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Oomaan Riyaalidha. Oomaan Riyaaliin tokko karaa baankii 449.22 oolee jira. Karaa gabaa gurraacha 301.4 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Awustiraaliyaan doolaariidha. Awustiraaliyaan doolaarri tokko karaa baankii 34.50 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 75.86 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankii 37.74 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 84.37 oolee jira. Inni itti aanu paawundiidha. Paawundiin tokko karaa baankii 69.80 oolee jira. Karaa gabaa gurraacha 147.14 oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa baankii 62.10 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 125.99 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankii 57.5 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 115.76 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Dubaayii dirhamiidha. Dubaayii dirhamiin tokko karaa baankii 14.10 oolee jira. Karaa gabaa gurraacha 30.50 oolee jira jechuudha. Baay'ee qannase dhugaa waaqa. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa Riyaaliidha. Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko karaa baankii 13.77 oolee jira. Karaa gabaa gurraacha haala baay'ina birrii keessaniin daldaalonni kan isaan ergan jechuudha. Akkaataa birrii keetiin malee akkaataa biyyoota warra kaanii birrii tokko tokkoon isiniif hin ergani jechuudha. Birriin tokko riyaalli tokko haga kanaa ta'a isiniin hin jedhani. Maaliif akka akkas jedhanii hin beeku. Kanaaf iyyuu jechuudha. Namoonni birriin keessan 5,000 hanga 6,000 olii ta'e 34 ergamaa jira jechuudha. 34 yeroon isiniin jedhu mee example fakkeenyaaf jechuudha. Birrii riyaala 5,000 yoo qabaattan 5,000 baay'isuu 1,000 hiruu 34 jettu jechuudha. Namoonni immoo birriin keessan xixiqqaa yaani 1,000 hanga 2,000 3,000 warri akkasii immoo 35 jechaa jiru jechuudha. Haala baay'ina yeroo 35 isiniin jedhu tokko ishee 35 otoo hin taane akkamitti baay'attu beektu. Birriin keessan fakkeenya 2,000 yoo ta'e 2,000 baay'isuu 1,000 hiruu 35 jettu. Yeroo hundumaa birrii qabdan 1,000 baay'isa. Namoota baay'eetu nuu galuu dide waan jettaniif birrii qabdan sana 1,000 baay'isa. Isa booddee immoo meeqaa firtu 35 firtu jechuudha. Birriin keessan xiqqaa yoo ta'e 35 firtu. Birriin keessan baay'ee yoo ta'e immoo 34 firtu jechuudha. Isinii gala je'eetii yaada qalbiin isinitti meera. Toshaati dhaggeeffadha. Namoonni baay'een viidiyoo hojjedhee ka'ee deebistanii na gaafattu. Inni kun isa kanadha. Akkasumallee warreen Beeruut jettan Beeruuti doolaara Ameerikaatiin jechuudha. Kana isiniin jechuun barbaada. Guyyaa har'aa kanan qabadhee isinii dhufe kana fakkaata. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota kiyya. Inni itti aanu immoo yaadaaf qeeqa qabdan koomentii jalatti barreessa. Akkasumallee immoo namoonni lakkoofsa kee eessaan argannaa warri jettan jechuudha. Ani birrii nan sharafa yookiin immoo nan erga nan daldala otoo hin taane an akkuma keessan kaddaamaadha. Erguu hin danda'u jechuudha. Daldaluu hin danda'u. Ani meeqaan akka jiru bichaa himuu danda'a malee birrii erguu hin danda'u. Namoota baay'ee lakkoofsa keessaan arganna warra jettaniif isiniin jechuun barbaada. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kiyya viidiyoon kiyya yoo isinitti tole laayik godhaati. Yeroo hundumaa akkanii isiniif hojjedhu na jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Turtii haga kana waan nafaana taasiftanii fi galatoomaa isiniin jedha. Isin jaaladha, isin kabajaa naaf jiraadha. Lafa jirtanitti nagaa naa ta'a isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u, lafa gaarii naa tura. Laayikiin dagatiina dhugaa rabbi isin jaaladha.